Gaafilee paartii kana dura dubarra hafan itti geessina jechuudha. Warri paartii sana daawwatin daawwachuu hin dandeettu. Gaafilee kana dura jiran dalagnee jirra. Kana hanga xumuraatti kan dalagnu ta'a jechuudha. Gaafiin 12ffaa maal jedha? List the first 6 multiples of each of the following numbers. Multiply jalqabaa 6 lakkoofsa asiin gadii kana tarreessi jedha. Multiply isaa kana dura ilaallee jirra jechuudha. Warri ilaaliin immoo amma kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Irratti lakkoofsa 7 jechuudha. Lakkoofsa 7f multiply isaa baasuudhaaf lakkoofsuma 7f yeroo barbaadu jechuudha. Karaa biraatiin multiply jechuun meeqarraa ka'a jechuudha. Lakkoofsi 7f yeroo 7 ka'a 14 jecha. Akkasuma inni itti aanu 21 28 8 tartiibesseedha. 1 2 3 6 tartiibessin hin jedhe waan ta'eef 1 2 3 4. Inni itti aanu immoo 35 akkasuma 42 ta'a jechuudha. 6 tartiibessin hin jedhe waan ta'eef haala kanaan multiply jalqabaa 6 haala kanaan tartiibessinaa jechuudha. Birra kan jiru 5 illee haaluma saniin 5 irraa ka'a 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 tartiibessi jedhe waan ta'eef multiply 6 haala kanaan kan tartiibessinu ta'a jechuudha. Kuwwanis haaluma kanaan kan dalagamudha jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Fakkeenyaaf si ilaallu. Si maal jedha? Fakkeenyaaf D ilaallu. Baay'ee salphaadha waan ta'eef fakkeenyaaf D irratti 25 multiply isaa yommuu baasu 25 irraa kaana 50 ni rama. Inni itti aanu 75 dhibbaa fi 25 1 2 3 4 5 inni itti aanu immoo dhibbaa fi 50 jechuudha. Haala kanaan multiply kan baasnu jechuudha. Multiply jechuun lakkoofsa nuuf kenname sanaaf hiramu jechuudha. Lakkoofsi sun multiply isaatii jedhama jechuudha. Haala kanaan kan baasnudha jechuudha. Gara gaafii itti aanutti dabarru. Gaafiin itti aanu LCM baasii kan jedhudha jechuudha. Irratti LCM 12 fi 16 nu gaafata. Malli salphaan fayyadamuu qabnu factorization method jechuudha. Lakkoofsa prime fayyadamuudhaan factor goonee sana booda LCM isaa baasu jechuudha. Yommuu factor goonu fakkeenyaaf 12 2 6 2 3 achuma irratti dhaabbata jechuudha. 3 lakkoofsa prime waan ta'eef kanaafuu kana haala kamiin barreessina? 2 square 2 yeroo 2 waan ta'eef akkasuma 3 times 3 kun 12 nuuf kenna jechuudha. Lakkoofsi itti aanu illee haaluma kanaan 16 2 8 2 4 2 jechuudha. 2 yeroo 2 qabna. 2 yeroo meeqa qabna? 1 2 3 4 2 yeroo 4 qabna. Kanaafuu 2 the power of 4 kanarra dhaabbannee yommuu LCM barbaadnu lakkoofsa wal fakkaatu baafna jechuudha. Lakkoofsi wal fakkaatu meeqa? LCM of 12 and 16. Lakkoofsi wal fakkaatu 2 jechuudha. As keessatti 2 bakka lamaanuu jira. Paaworii isa guddaa qabu fudhannaa jechuudha. Paaworiin inni guddaa meeqa? 4. LCM irratti lakkoofsa wal fakkaatu erga fudhannee paaworii isa guddaa fudhanna. Itti aansinee immoo lakkoofsa biraas ni fudhanna jechuudha. Kan achi keessatti argamu
sadii jechuudha. Lakkoofsa sadii illee ni fudhanna. Haala kanaan to the power of 4 jechuun as bira 16 jechuudha. 16 baay'isuu 3. 16 baay'isuu 3 immoo meeqa? 48 ta'a jechuudha. Kanaafuu LCM'n 16 fi 12 48 ta'a jechuudha. B, C, D irra kan jirullee haaluma kanaan dalagnaa jechuudha. Fakkeenyaaf B ilaallu ammas B irratti 10, 12 fi 14 LCM isa baasee 10, 12 fi 14 jalqaba faaktor goonuuti. 10 lamaan 5 immoo prime nambariidha. Achuma irratti dhaabbannee 2 times 5 12 illee faaktor yommuu goonu lamaan 6 lamaan 3 kanaafuu 2 squared times 3 2 squared times 3 14 illee haaluma kanaan lamaan 7 lakkoofsa piraayimiiti. Kanaafuu achuma irratti dhaabbannee 2 times 7 jennee erga teessifnee booda lakkoofsota as jiran keessaa lakkoofsa wal fakkaatu fudhanna jechuudha. Jalqaba irratti LCM of 10,12,14 meeqa ta'a? Tuun bakka sadanuu ni jira. Paawarii guddaa kan qabu fudhanna jennee LCM irratti. Paawarii guddaa kan qabu 2 square'dha jechuudha. Kanaafuu 2 square erga fudhannee booda lakkoofsota biraa kan as keessatti argaman illee ni fudhannaa jechuudha. Lakkoofsa wal fakkaatan keessaa paawarii guddaa kan qabu erga fudhannee lakkoofsa kaawwan illee akkuma jiran fudhannaa jechuudha. 3 ni fudhannaa, 5 illee ni fudhanna, akkasuma 7 illee waan jiruuf ni fudhanna. Kanaafuu LCM'n kenna maal ta'a? Lakkoofsota kana yommuu waliif baay'isnu exactly meeqa ta'a? 420 ta'a jechuudha. Kanaafuu LCM'n lakkoofsota asii jiranii kana 420 ta'a jechuudha. Gaaffii 14ffaa when will be the LCM of two numbers be the product of numbers? LCM'n lakkoofsa lamaa yommuu kam productii lakkoofsa sanii lamaanii ta'a jedha. Kana jechuun lakkoofsa nuuf kenname lamaan tokko LCM isaanii yommuu barbaannu lakkoofsa nuuf kenname isaa waliif baay'isuudhaan kan argannu kondiishinii kam keessatti jechuudha. Haala kam keessatti akkas ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kana kan ta'uu danda'u when numbers are relatively prime. Kana jechuun lakkoofsonni nuuf kennaman sun haawagaan isaa waliif qaban inni guddaan tokko yoo ta'e jechuudha. Haawagaan isaanii hin jiru jechuudha, almost tokko jechuudha. When they are relatively prime jennaan jechuudha. Kana jechuun akkuma isiniin jedhe haawagaan isaanii yoo tokko ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsonni sun maal ta'uu danda'u? Akka fakkeenyaaf 2 fi 3. Fakkeenyaaf 2 fi 3 haa jennuti. 2 fi 3 haawagaan isaanii tokko jechuudha. Haawagaan isaanii akkas ta'a jechuudha. Kanaafuu LCM lakkoofsa kana argachuuf immoo maal goona? Lakkoofsuma kana waliin baay'isnaa jechuudha. Lakkoofsa kana yommuu waliin baay'isnu meeqa ta'a? 6 ta'a. LCM'n isaanii lakkoofsa kana yommuu waliin baay'isnu arganna jechuudha. Yoo maal ta'edha kun? Yoo relatively prime waliif ta'an lakkoofsonni nuuf kennaman sun. Haala kanaan deebisuu ni dandeenya jechuudha. 15ffaa irratti write each of the following fractions in simplest form. Fraction asiin gadi jiran kana foormii isa salphaatiin yookiin salphisiitee siisiidha jechuudha. Irratti negatiiva 3 irra 9. Negatiiva 3 irra 9 kana salphisuudhaaf
fakkeenyaaf lakkoofsa jara jiru addaan diiguu ni dandeenya. Fakkeenyaaf akka gubbaarra jiru 3 9 haala kamiin barreessuu dandeenya? 3 times 3 dhaan barreessuu dandeenya. 3 times 3 dhaan erga barreessinee booda lakkoofsota kana 3 3 balleessuu ni dandeenya. Gubbaatti kanaafuu meeqa? 1. Jalatti immoo 3tu nu hafa jechuudha. Negeetiivni akkuma jiru jira. Kanaafuu foormiin negeetiiva 3 irra 9 yommuu salphatu meeqa ta'a? Negeetiiva 1 irra 3 ta'a jechuudha. Kuuwwan illee haaluma kanaan salphifama jechuudha. Fakkeenyaaf B irra kan jiru 24 irra 120 24 over 120. Kanallee fakkeenyaaf 24 irra 120 immoo 5 baay'isuu 24tiin barreessuu ni dandeenya. 24 haala kanaan erga salphisne 1 over 5 nu hafa jechuudha. Yookiin immoo asumatti kun 24 meeqa? 1. Kan immoo 24 yommuu jiru 5 jechuudha. Haala kanaanis salphamatti salphisuu ni dandeenya. C irra kan jiru immoo 48 over 48 over 72. Kanas fakkeenyaaf meeqaan salphisuu ni dandeenya? 48 24 salphisuu ni dandeenya. 24 meeqa ta'a? 2. 72 illee 24 ni salphata. Yommuu 24 jiru meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Haala kanaan foormii kanaan teessisuu ni dandeenya jechuudha lakkoofsa kana. Ayyee D irra kan jirullee haaluma kanaan dalagama. Ayyee mee fakkeenyaaf ilaallu D irra kan jirus 72 over 92. 92 osoo hin taane 98 dha. Lakkoofsa kana lamaan salphisuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf as biratti lamaan meeqa ta'a? 36. 98 lamaan 49. Haala kanaan foormii kanaan salphisnee teechisuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii itti aananitti dabarru. Gaaffiin 16ffaan immoo maal jedha? How many factors does each of the following numbers have? Lakkoofsonni asiin gadii kun faaktarii hangamii qabu jedha. Kana beekuudhaaf jalqaba faaktoriilee isaanii baafna. Achi booda faaktarii isaa lakkaa'uu qofa jechuudha kun salphaan. Kanaafuu mee fakkeenyaaf B irra kan jiru haa dalagnu 18. Faaktarii isaa baasuu qofa jechuudha. Faaktariin isaa 1 2 3 3 itti aansee 6 akkasuma 9 fi 18 mataa isaati jechuudha. Faaktariin kun meeqa? 1 2 3 4 5 6. Kanaafuu lakkoofsi kun 6 faaktarii qaba jechuudha. 6 factor 18 6 faaktarii qaba. Kaawwan illee haaluma kanaan erga faaktarii isaa baasnee booda faaktarii isaanii lakkoofna faaktarii haganaa qabaa jennee lafa kaa'uu qofaa jechuudha. Inni itti aanu maal jedha? Find the value of an odd natural number x if LCM x, 40 equals to 1400. Lakkoofsa x natural numberii ta'e oddii kan ta'e x ta'e barbaadii jedha. Yoo LCM x saniitiif 40 1400 ta'e kan akkamiin barbaaduu dandeenya? Mala factorization fayyadamnee baasuu ni dandeenya jechuudha. LCM x tiif 40 meeqa nuun jedhe 1400 nuun jedhe jechuudha. LCM 40 fi x 1400 meeqa 1400. Lakkoofsota kana
jalqaba faaktarii haa goonu. Kana mee fakkeenyaaf 2 20 2 10 2 5 kanarra deemuu hin dandeenyu. Kanaafuu 40 keenya meeqa akkamitti teessisuu dandeenya? 2 yeroo meeqa? Yeroo 3 2 cubedha. Akkasuma times 5 jennee teessifna. 400 immoo 2 700 2 350 itti aansee immoo ammallee 2 meeqa? 175 itti aansee immoo 5 meeqa ta'a? 35 itti aansee 35 meeqaan salphachuu danda'a? 5 meeqa ta'uu danda'a? 7. Kanaafuu 1400 kana akkamiin barreessuu dandeenya? Lakkoofsota asirra jiran kanaan 2 yeroo meeqa? Yeroo 3 2 cube 5 yeroo 2 5 square fi 7 yeroo tokko 7 yeroo tokko. Okay. Kanaafuu haala kanaan erga baasnee booda fakkeenyaaf 2 cubiin as jira, asillee jira. 2 cubiin asirraa fudhatamee jechuudha. 5 squarein garuu as hin jira, asitti hin jiru. Yommuu LCM fudhannu paaworii guddaa kan qabu fudhanna waan ta'eef 5 squarein as biraa dhufee jechuudha. 5 squarein bakka x kanaa fudhanne jechuudha. 7 immoo kinoo as keessatti hin jira, garuu asitti hin jiru. Kanaafuu 7 eessaa dhufuu qaba? Bakka x kanaa dhufuu qaba jechuudha. 7 asii dhufee jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf amma gara duubaatti deebinee fudhanne 5 square times 7 2 cubed times 5 kana LCM isaa soo baasne deebinee kanuma argannaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsichi isa kana ta'a jechuudha. 5 square 25 times 7 25 baay'isuu. Kanaafuu lakkoofsichi meeqa ta'a? 175 jechuudha. Lakkoofsichi nu suqaa turre 175 ture jechuudha. Akkuma agartan lakkoofsi kun oddidha. Odd natural numberin nu suqaa turre kana ture jechuudha. 18ffaa irratti there are between 50 and 60 eggs in the bucket in a bucket. When Muhammad counts by 3, there are 2 eggs left over. When he counts by 5, there are 4 left over. How many eggs are there in the basket? Basketti keessa killee hanga 50-60 ta'antu jira. Specific godhee nutti hin himne 50 fi 60 jidduu jiraachuu isaa qofa nutti hima. 50 hanga 60 jidduu argama lakkoofsichi. Yommuu Muhammad 3 lakkaa'u 2tu hafee jechuudha. 2tu hafe killeen achi keessatti. Yommuu 5 lakkaa'u immoo 4 hafe. Kanaafuu killeen baasketii keessa ture meeqaa jedha. Kana argachuudhaaf jalqaba hima herregaa baasuu qabna jechuudha. Yommuu 3 herregu 2tu hafe jechuun maal jechuudha? Faaktarii lakkoofsicha san hin beeknu x jennee yommuu fudhanne lakkoofsa x kana yommuu 3 hirru jechuudha. Yommuu 3 hirru meeqatu hafee? 2. Lakkoofsa wayii nuuf kennee fi hafteen meeqa ture? 2 ture jechuudha. Kanaafuu kana hima herregaatii yommuu barreessu x'n keenya 2y plus 2dha jechuudha. Akkasuma yommuu hima lammaffaa irratti maal jedha? Yommuu 5 lakkaa'u 4 hafee jedha. Lakkoofsa x san 5f yommuu hiru lakkoofsa ta'e wayii z haa jennu gahee akkasuma meeqatu hafee? 4. 4tu lafatti hafee jechuudha. Lakkoofsa nuuf kenname hin beeknu
erga hiree booda hagam akka gahe illee hin beeknu. Kanaafuu jijjiiramaadhaan bakka buusnee hima herregaa bira x equals to 2z plus 4. Okay, akka waliin fakkaanne as biratti 2s yaa jennuun 2s plus 4. Kanaafuu x dha jechuudha lakkoofsi asitti argamu kun lamaan iyyuu. Kanaafuu mee 2y plus 2 fi 2s plus 4 dha kan arganne. Lakkoofsi kun lamaanuu x dhaan wal qixa. X san argachuudhaaf x hintiin biraa kan nu qabnu maa inni 50 fi 60 ta'uu jidduu ta'uu isaati jechuudha kan nuuf kenname. Kanaafuu lakkoofsi bakka y kana bu'ee 50 fi 60 nuuf kennu meeqa jennee yaadna? Fakkeenyaaf 16 meeqa ta'a? 16 yommuu bakka y kana buusnu meeqa ta'a? 48 dabalamu 50 ta'a jechuudha. 50 ta'a. 17 immoo yommuu buusnu meeqa ta'a? As biratti 2y osoo hin taane 3y dha jechuudha. 3y 3 times bakka y 16 yommuu buusnu 48 ta'a. 48 dabalama 50 nu dhufee jechuudha. As biratti illee 5s dha jechuudha. Dhiifama 5s dha malee 2s osoo hin taane 5s plus 4 dha jechuudha himni kenna. Kanaafuu lakkoofsa itti galchaa adeemna jechuudha. Lakkoofsi nuti itti galchinu immoo 60 fi 50 jidduu ta'uu qaba. Kanaafuu yommuu 17 galchinu meeqa ta'a? Yommuu 17 galchinu 53 ta'a jechuudha. Yommuu 18 galchinu immoo 50 meeqa ta'a? 57 ta'a jechuudha. Itti aansine mee 19 galchinu. Yommuu 18 galchinu meeqa ta'a? 57 ta'a jechuudha. Yommuu 19 galchinu immoo 59 ta'a. Iddoo y'itti lakkoofsota galchine lakkoofsi nu galchinu 50 fi 60 jidduu ta'uu qaba. Yoo 20 galchine fakkeenyaaf bira tara jechuudha galchuu hin dandeenyu. Kanaafuu asittis bakka jijjiiramaa z kana lakkoofsota galchaa deemna. Lakkoofsi nu galchinu 50 fi 60 jidduu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf bakka z kana 10 yoo galchine 5 times 10 50 iddoo 4 54 ta'a jechuudha. Yoo 10 galchine 54 yoo 11 galchinu immoo 55 iddoo 4 59. Jalqaba irratti kunniin lamaanuu x dhaan wal qixa jennee jirra lakkoofsa hin beekamne saniin. Lakkoofsi hin beekamne kun immoo haala garaagaraatiin yommuu lakkaa'amu hafteen isaanii 2 fi 4 ta'a jennee jirra. Lakkoofsi kun immoo dhaabbataadha. Lakkoofsi kun lamaan keessattuu kan wal fakkaatu lakkoofsi nu arganne ta'uu qaba jechuudha. Innis meeqa? 59 jechuudha. Lakkoofsi nu barbaadaa turre yookiin lakkoofsi hammi killee baaskeettii keessa argamu sun meeqa? 59 ta'a jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa kana argachuu ni dandeenya. 19ffaa irratti the GCF of two numbers is 3 and LCM is 180. If one number is 45, what is the other number? Kenname irratti GCF isaa nu kennee jira. GCF lakkoofsa lamaan ta'ee wayii meeqa nuun jedhee 3. LCM isaa immoo 180. 118. Lakkoofsa sanniin lamaan keessaa tokko 45 yoo ta'e lakkoofsi inni lammaffaan meeqa jedha. Fakkeenyaaf x haa jennuun. Kanaan dura wanta laallee property keessatti fakkeenyaaf lakkoofsi x fi y jedhamu tokko lakkoofsa x fi y jedhamu tokko yoo waliin baay'isne
x times y jechuudha. Maal nu kenna? Maalidha wal qixa jennee GCF of xy times LCM of xy. Property akkana jedhu tokkotu jira jechuudha. LCM lakkoofsa x fi y yoo waliif baay'isne LCM isaatiin LCM fi GCF yoo waliif baay'isneen wal qixaa nu jedha. Kanaafuu fakkeenyaaf asitti 45 akka y tti yoo fudhanne kan nu barbaadaa jiru x waan ta'eef gara lamaanuu y dhaaf irraa jechuudha. Y dhaan bada. X kenna lakkoofsi nu barbaadaa jirru kun jechuudha. GCF of xy nu akkamitti fudhachuu dandeenya? Y kenna 45 jennee jirra. X immoo hin beeknu. GCF lakkoofsa sanii lamaan immoo nuuf kennamee jira. Kanaafuu 3 nu kenname. Bakka GCF of xy jedhu 3 buusuu dandeenya. LCM isaa immoo 180 nuuf kennamee jira. Y kenna 45 fudhanne jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa kana waliif baay'isnee yoo walii hirruu exactly meeqa arganna? 12 arganna jechuudha. Haala kanaan barbaaduu ni dandeenya. Jalqaba irratti maal beekuu qabna jechuudha? Lakkoofsa tokko lakkoofsa lamaan wayii yoo waliin baay'isne lakkoofsi lamaan waliin baay'isne sun maalii wal qixa ta'uu beekna? GCF isaanii LCM isaaniitii yoo waliif baay'isnu lakkoofsa isa waliif baay'isuudha wal qixa kan jedhu. Kana konseptii kana qabachuudha jechuudha wanti guddaan. Gaafiin 20ffaan immoo let ABCD be non-zero integers. Show that each of the following is a rational number. ABCD'n 0 irraa adda yoo ta'e lakkoofsa asii gadii kun rational numberii ta'uu mul'isi jedha. A irratti walitti dabaluu jechuudha. A over B plus C over D. Kana jechuun LCM isaanii baasuu ni dandeenya yookiin criss cross'idhaan hojjechuu ni dandeenya. Kana yommuu LCM isaanii baasu BD dhaan wal qixa BD B'dha yommuu hirru D ta'a. D times A times D ta'a jechuudha. AD plus jennaan BD D dha yommuu hirru B ta'a. B times C BC dhaan wal qixa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi kun lakkoofsa kamiyyuu ta'uu danda'a. 0 irraa adda waan ta'eef 0 irraa adda jedhee nu kenneera jechuudha jalqaba irratti. Kanaafuu gubbaarra jiru kana lakkoofsuma ta'e wayii walitti daballee fi walitti baay'isne kan argannu lakkoofsa intijerii ta'e wayiidha. Jala kanatti illee yommuu walitti baay'isnu lakkoofsa intijerii ta'e. Kanaafuu lakkoofsi nu dhumarra argannu bifa A irra baatiin barreeffama. Kana jechuun immoo raashinaaliidha jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi kun raashinaalii ta'uu isaa haala kanaan beekuu ni dandeenya jechuudha. Kabaa irra jirullee hir'isuu qofa waan ta'eef criss cross'idhaan yookiin yommuu LCM isaanii gaafnee hojjennu lakkoofsuma raashinaalii ta'e arganna jechuudha. C irra kan jirus akkasuma D irra kan jirus hiruudha. A over B divided for C over D. Kana jechuun hiruu irratti akkam ta'a? Hiruun inversii baay'isuuti. Kanaafuu A over B times C over D kan jedhu kana galabannee D over C ta'a jechuudha. Kana yommuu baay'isu AD over BC. Kana jechuun lakkoofsa intijerii yommuu waliif baay'isu lakkoofsuma intijerii arganna. BC illee yommuu waliif baay'isu lakkoofsa intijerii arganna. Lakkoofsa bifa raashinaaliin taa'u A over B'tiin taa'u waan argannuuf raashinaalii lakkoofsa ta'e wayii arganna. Kanaafuu raashinaaliidha jechuudha. Sababni isaa lakkoofsi raashinaalii jedhamuudhaaf bifa A irra baatiin barreeffamuu qaba jechuudha.
Kanaafuu haala kanaan ibsuu ni dandeenya. Roman number 2 irratti immoo find two rational numbers between 1/3 and 3/4. lakkoofsa rational numberii jidduu lakkoofsa kanneen lamaanitti argamu lama barbaadii jedha jechuudha. Lakkoofsa sararaa irratti lakkoofsonni kunniin fakkeenyaaf 3/4 as bira yoo ta'e 1/3 immoo as bira. Kanaafuu lakkoofsa isaan jidduutti argaman argachuudhaaf lakkoofsa kana wal edaanii fakkeenyaaf 2 yoo hirre lakkoofsa isaan jidduutti argamu argachuu dandeenya. 3 yoo hirre akkasuma jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa sararaa lakkoofsa irratti 2 fi 4 yoo fudhan 2 fi 4 lakkoofsa jidduu 2 fi 4 jidduutti lakkoofsa argaman barbaadi yoo jedhamne maal gochuu dandeenya? Fakkeenyaaf 2 fi 4 wal edaanii 2 + 4/2 yoo goon lakkoofsa as jidduutti argamu argachuu dandeenya jechuudha. 2 fi 4 meeqa? 8. 8 eda'uu 2 8 hiruu 2 meeqa? 4 jechuudha. 2 + 4 is 6. 6 + 6/2 immoo meeqa? 3 jechuudha. Kanaafuu 3 immoo jidduu kanatti argama jechuudha. Lakkoofsa sarara lakkoofsaa irratti yommuu lakkoofsa isaan jidduu argannu haala kanaan argachuu dandeenya. Kana as bira finnee kanas haaluma saniin yommuu dalagnu lakkoofsa kana wal edaanee 2 faa hirru fakkeenyaaf 1/3 plus 3/4 hawaxaan isaanii 12 ta'a. 12 hiruu 3 4 4 baay'isuu takka 4 12 hiruu 4 3 3 baay'isuu 3 9 ta'a. Kanaafuu kana immoo wal edaanu 4 eda'uu 9 13/12 13/12 jidduu lakkoofsa kanaatti argamuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan argachuu ni dandeenya. Lakkoofsa 2 barbaadii nuun jedhe waan ta'eef kanaafi kama amma arganne kanaafi 1/3 yoo walitti daballee 2 firrellee lakkoofsa achi jidduutti argamu argachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf 1/3 fi kama amma arganne kana 13/4 13/4 yommuu walitti daballu 3 baay'isuu 4 12 hawaxaa isaanii jechuudha. 12 hiruu 3 4 4 baay'isuu takka 4 12 hiruu 4 3 3 baay'isuu 13 immoo 39 ta'a jechuudha. Kanaafuu kana yommuu walitti daballu meeqa ta'a? 43/12. 43/12 kun jidduu kanatti argama jechuudha. 43/12 haala kanaan lakkoofsota as jidduu argaman isaan kana lamaan argachuu dandeenya jirra jechuudha. Haala kanaan barbaaduu ni dandeenya. I hope akka isiniif galee abdiin qaba. Wanti isiniin galii yoo jiraate immoo commentii irratti nuuf barreessaa. Nagaan turaa.